Ulfaa baay'ee mul'annee ciniinsuu barattoota baruudhaaf mana baanee baruun nu rifeensa'ee yaa Waaqa akkam nu goota. Baruu harka keenyarra rifeensatu buqqa'ee nuuf hin galle wanti isaa wanta haaraatu ta'e. Ulfaa baay'ee mul'annee ciniinsuu barattoota baruudhaaf mana baanee baruun nu rifeensa'ee yaa Waaqa akkam nu goota. Egaa yaa barattootaa gadda obsaan dabarsaa dharaaf iddoon laatinaa borseenaan sin arrabsaa. Isin biiftuu bariitii ifa addunyaa kanaati sin gidduudhaa hin ka'a mootummaan addunyatti iyyummaa miti ijoo madaatu godaannisaa. Biyya hiyyeeyyii jedheeyyuu seenaan maaf nu arrabsa. Hojjechuutuu dandeenyu baay'ina sosoo qabnu mul'achaa deemna malee nuti gadi lakkoofnu. Kana booda dirqama kan cufameen banama irruun keenyas guututti lakkaa'aa ina deema. Jira sagaleen tokkommoo kan nagaa namaa raasu qilleensa yaaddoo ursee kan dhaloota boossisu. Akkas jedhee dubbata gurra dhalootaa irratti siifoo sichi hin darbu maaliif dhamaa ta'ati. Maalati gowwaadha moo amma yoomitti duuta. Hojiin kees bu'aan qabu tola maaliif rakkatta. Maaf sammuu kee dhiphifta silas mootummaa taataa. Fataa jedhee jiraadhu waggaa meeqa jiraatta jedhee akkasitti ursee dhaloota gufachiisee hin dandahamu jedhee dhalootaa malee buuse. Jedhee ergaa dubbatee gurra dhalootaa irratti hin soba sagalechi ijoo isiniif addunyaati. As keessa jira namni hojjetaan garaagaraa hojii gurguddaadhaan ka'ee kan uumu wanta haaraa. Maqaa sinarra baattan kan dhaloota boriiti. Barataa miti sin bor hojjetaa mootummaati. Gargar maqaan keessanuu akka irraa kana miti. Inni kaan barsiisaadha, inni kaan injiinara hojjetaa adda addaati. Doktoriinis sinuma inni qalee fayyisu. Poolisiinis sinuma kan nageenya eegsisu. Boriituun maqaan keessan hojjettoota mootummaa jedhameetu waamama. Hin sobne kun dhuguma. Hojjetaa mana baankii narsiiwwan garaagaraa asuma keessa jira eessaa dhufa kan biraa. Hojjetaa mana rabbii sheekii yookiin paasterri korreekti liidarshiippii kan faranjiin jedhansu yookiin gaggeessaa sirrii. Aartistiinis sinuma kan biyya isaaf falmatu kan burqaa sobaa duuchee galmee haqaaf dhaabatu. Piroofeesarri sini kan waan haaraa hojjetu akka Akiliiluu Lammaa hijandoodee qoratee kan qoricha argatu. Kanuma keessa jira kan akka Taaddee Birruu gaaffii mirgaa gaafatu. Kan akka Adamsaados waraqaa icciitii nyaatu. Hoogganaan Yesuusii hoogganamaan suma. Boriituun waasiif gala sumatu biyyaaf dhimma. Isin nama guddaadha, nama safuu beekuudha. Bor kan biyya kana geggeessu isiniif Rabbii qofaadha. Abdii kutteen taa'in barata ati nama boriiti. Dhaadadhuuti foorici lafa jirtu ka'iiti. Hojjedhu hin taa'in hin qoosinii yerootti. Mootummaa qofaaf miti ati hojjetaa Rabbiiti. Balballi dura keetii karaa kamuu banaadha. Waan fedhe hojjechuudhaaf barataan dandahaadha. Dura baratee ka'e kan dhaloota barsiisu. Sheekiif qeesiin sinuma kan dhaloota deebisu. Hojjetaan mootummaasuu hojjetaan Rabbiisi. Harka marteen taa'anii lafa jirtu socho'i. Biraanuu Naggaas ilaaltee mogoleen kellaafini. Balbala eebba keetii cufuu hin danda'u inni. Akkas jedhan obbo Biraanuu Naggaa beeskifni isaasa kana. Ministirii dabartus intiraansiin dirqama. Isas yoo dandamatte si'oosiitu kennama. Kan baasu barsiisaadhaa kan deebisu barataa. Anoo maaliin balleesse kan hin hojjetin hin nyaatin jedhee kitaabni iyyuu dubbata. Akkana jedhanii jaarsi garaanuu muratani. Dammaqe lafa jirtuu barataan irra fini. Waaqni utubaa malee immoo samiif dachiin diriirse. Egaa boru waa nu dhageessisa umurii keenya tursee. Eenyu biyyaaf kan falmu kan addunyaan abdattu. Barataa dammaqime akkatti maaliif raftu. Namni lubbuudhaan jiru biyya isaaf lammiidha. Garuu du'eera taanaan biyya isaaf biyyoodha. Biyyaaf lammii ta'uu kee dhaloonni tun beekini. Biyyoo biyyaa ta'uudhaaf teessee du'an eegin. Dhaloota bor dhufuudhaaf gufuu cimaan ta'ini. Imaana abboota keetii isa dura kee hin gatini. Wanta dharaas dubbattee seenaa hin xureessini. Akaa hin facaasini sangaan dhaleen jedhini. Arreenis gaafan baasu buqqeenis dhagaan cabsu. Haqaaf yoo deeman malee dharri nama milkeessu. Aggam aboottan nuyyuu qilleensa harkaan hin qabnu. Huccuudhaan ganabbaanus nuun bishaan hin ittifnu.
sababa hojjaa qabnuuf baanee mul'anna miti gabaabina hojjaatiifis dhokannee afna miti sababa nyaatee dhugeef miti kan namni fufurdatu yookiin dhabee sagabuun bulle kan namni qaqallatu sababa guguggumeef bonni arfaasaa miti lakki allaattii miti lukkuun horii manaati bona hullee dhiqu malee babattee soofu miti aqniif dharri gargari akka wal lurkaa makti aqni akaa'e miti facaasanuun biqila horii madaqos miti yoo bade ofiin gala wal fakkaataa nyaanneerraan takkaa wal laman fakkeessisu gaarii yoo fakkaate yuudamee hedduu qabaatus dharri haqamma seensu wal fakkaataa yaafneerraaf wal fakkaataa nyaanneerraan takkaa wal laman fakkeessisu garee hedduu qabaatus damee baay'ee qabaatus dharri haqamma seensu mataa lama baasaniis jaarsummaa waamamanii mana murtiis deemanii rabbiin ragaa waamanii gurra dhadhaabe malee arreen gaafa baaseeree rukutee cabe malee buqqeen dhagaa cabseeree malkii bishaaniitiifis dhandhama isaa hin beeknu haqa dubbanna taanaan sangaan dhaleeran jennu barataa yaa barattu dirqama kee xumurii mirga keetii falmadhu an waa dubbachuuf ani ammayyuummoo hubadhu aannayyoo ititeedha kan inni dhama ba'u namnis yoo obse malee kan yaade biran ga'u bishaan abbaan booresse ormi lixee dhoqqeessaa sa'a abbaan gaafa cabse ormi hija isaa jaamsa gara itti jigetti kan bishaan dhangala'u barcuma ulfinaasuu abbaan dhaabbata malee ormi namaaf hin kaa'u buddeena qofaaf miti nu waa baruuf dharraana waamta aggaamnuuf immoo ixannee harkaan qabna guddachuu biyya keenyaas ija keenyaan argina Niw Kopparnikaas Galiiloo Galiilee faana kaanee wallaansoo qabna akka Elzaabeexitti qilleensa olabuurra ogummaa qabnuun kaanee addunyaadhaaf kurkurra akka Albeert Einstein kan torba kufee ka'u biyya keenya toomisha kan addunyaa naanna'u kan dura abjuu seene miilana jaan argina wanta duraan dadhabne siixannee harkaan qabna inni darbe seenaadha isa boriif himalla akka Toomaas Edison taarikaan biyya dhaalla ji'a 3 baratee baay'ee itti qaroome ifa arra arginu kana isa addunyaa fuume dhagaa yaadannoo dhaamnee dhalootaaf karaa taana taatee duraan darbirra waan haaraayyuun hojjenna akka Eredoosittis abbaa seenaa jedhamna akka Maark Zakarbargis waan haaraayyuu hin uumna jiyooloojii barannee seenaa lafaa qoranna jiyoomopogiraafis barannee of ibsina egaa an kanarran dubbadhu silaayyee baay'ee jira jecha seenaan nuuf kaa'u barachuu keenya miti harkaa farma ciramaa addana ga'uu keenyaafuu waaqaaf galanna ta'u silas muka jala seeranii gubbaarraa damee gogsu akkaataa jechaan qabnu kanaaf jecha qusanne numaan nu eenukkaamsu